nabiyyoota keessatti tsalooti na godha maaliidhaaf amma lamsaale agalgaayin churchii sanii jechuudha agalgaayin churchii sanii nama tsallawu tokko innaa barbaade jechuudha agalgaayin nama churchii sanii mana dhaqaa tsallaan kusoba nan sobee mana dhaqxeen tsallaa maatii gidduutti anamma tajaajilaadha yoo kubsatan namni ukkubsate maatii isaa keessa namni ukkubsate koomee naa kadhadhu koo mucaa koof naa kadhadhu koottume anaaf naa kadhadhu jedhee yoo naa waame haqeen maatii gidduutti ollaan wal waameetu kadhannee macaafa dubbifannee amma waaqayyo nu gargaare waliin kadhannee walirraa adda baana malee innati jettu sun inni qofaatti inni dubbii biraadha isa waaqayyo isaa ifatu wanta akkasii jirayyuu taanaan isa akkasii mootummaan irratti hojjechuu qaba. Jechuun nama hiriyoota kootitti qunname waan jiruuf dhugaa rabbisiin jedhaani ortodoksii garuu amantii kun እና ከዛን እሺ ደም ብሪ ማነ መጋፈተልሽ ደም hattoota isaan warra maqaa Yesuusin dhufaniidha Yesuus jedheera bari hattoonni sobdoonni maqaa kootiin hin dhufu jedheera isaanii bakka bu'anii bar dhugaa bakka bu'anii amma jechuun warreen akkasitti nama tsallaa zayitii nama kennaa ka birrii namarraa fudhatu warri sossobaa jechuudha. Hattoota isaan bari isaan seexana biraa ergamanii waaqayyo biraan ergamne. Exactly. Ana si wali galle dhugaati nama dhugaa dubbatudha. Galatoomii. Kanaaf isa akkasii inni namni ati ma durba miti ani amma qofaattan si kadhadha jedhee otoon si waame wanti kuni inni ati arginu si kun nama dhageechen beektu waan akkana yooni amma dhugaa dubbatu waan akkasii waan akkasii dhugaa waaqayyo waan akkasii la kunoo sirraa dhagaan jira yeroo tokko immoo keessa fariin konfiraasii irratti mucaawwayii mana maatii wayii tajaajila wayiiti kadhataaf dhaqee gaafa mana kadhataa dhaqu maatiin mana hin jiranii gaafa maatiin mana hin jirre mucaan maatiin keen jiranii yoo jennaan hin jiranii jettee bakka erga isaan hin jiran taayikaa erga dhuftee bunan sii daffisa maaliin ariifattaan lakki namni hin jirre anoon taa'uu jennaan rakkoon qabu taa'ii bunan sii daffisa jettee mucaan giddiimaan teessistee buna daffisteefi jedhe. Gaafa teessistee buna daffistuufi bakka buna dhugeen akkatti deemaaree takka hin kadhannaa jedhee gaafa takka hin kadhanna jedhee kadhannaa jalqabu silayyuu mucaanii keessa gugateera hin sobaa jechaadha akka keessa fariin jedhetti haadha ishee aanoo waaqayyo waanatti maa jira isa waaqayyo natti mu anoon amanuu jedhe maali maaltu waaqayyo sitti miti dubbadhu maali waaqayyo sitti dubbata miti jennaani lakkiisa waaqayyo natti maa jiru anoon amanuu jenna waaqayyo sitti miti dubbadhu jettee gaafa dubbachiiftu haadha ishee abbaa ishee natu manaatti deemsisee obboloota ishee natu manaatti deemsisee wal fudhadhaa badaa jedha waaqayyo jedheetu isa inni takka ta'e wanti sun hin ta'eeraasaa hin taaneesaan beeku waan akkasiifaa agaheen beeka malee waan ati jettu kana agahee argeen beeku ofii kooti. Kun waan jiru yeroo baay'ee jechuudha warri dhiiraa hin qonna wayye yeroo takka yooni yoo nagaan siif haa ta'u. Ameen. Wanna takka sirraa baruu danda'ani. Yoo. Eeyyamaadha gaaffii wayii si gaafadhinaa deebisuu dandeetta. Gurbaa hafuura keessaa maa baaftanii waan himuu jira. Ustaazi suma irratti hafuura keessa galchuu ni eeda. Ustaaz hafuura keessa galcha qoyaa ustaaz. Hafuurri nurraa deebiin akkamitti hafuura keessa galeen baran ani jedhimee yoo nu baasuu baatte hafuura keessa. Ustaaza nan galcha. Eshi ustaaza hafuura keessa galcha. Yooni. Yoo. Tajaajilaadha innaa itti gurrara na baheen ture. Seeyyee na faarfataadha. Tajaajilaadhaami. Eewwa tajaajilaa jechuun immoo karaa jedhamee fi karaa ittiin kaayameen tajaajilaa.
hundi akkas miti ka macaafa qulqulluu keessa baricha barbaariin ejaa jiranii fi sila Hundi akkas miti garuu ani bakka kee hin bu'eesi ati bakka kee qofa hin bu'ii naa deebisan gaafii makaa bakka hin kee iddoo kee bu'iitii na gaafadhu. maal jette kanaaf Si naa deebisi jechuu kooti na gaafadhu hin jedhe. na gaafadhu maal jette Tajaajila yeroo ati tajaajiltu kana keessatti isa baarree immoo isa waldaa keessatti barsiisanii yookiin waldaa keessa lallabanii deemta. maqaa Yesuusiin ani waan hin barreeffamneen ala yoon deemeyyuu sobduudha yookiin ergama kan biraan qaba jedhama malee Waaqayyo biratti fudhataman qabu. Kanaaf ani waan macaafa qulqulluu irra jiru keessi macaafa qulqulluu irra qabadheen wangeela Waaqayyoo dubbadha. Ayyaan ifatamu sirriitti olii gallaa jechuudha waa'ee matsaafaa qofaan karaa matsaafaatii fi karaa barreeffameen qofaan deemnee olii gallaan ifati. Rakkoon hin jiraatu. Waan hin beeku siin deebisa waan hin beekne atu kokkeen hin qabu gadi fidiin jettu. Siin hin jedhu tasgabbiidhumaan olii deebisna. Ishii amma ani bakka si gaafadhurraa Pirotestaantiidhaa mi'ati moo Pheenxeedha? Pheenxee Pirotestaantiin garaagarummaa qabu. Waa Pheenxeedha. Innaa Alle Pheenxee keessa tureera Yesuus gooftaadha. Jedhamaa miti? Ameen. Gooftaadha. Halleluuyaa. Jettee liqimsite naa ta'eera. Yesuus gooftaadha jettee immoo liqimsite. Waan gaariidhaayyuu ameen hin jedhu. Eeyyuwaa hin jedhamu waan ta'eef qaxxisaaman siin jedha. Innaa kanaafi Yesuus gooftaadha malee Waaqa jedhameera. Inni baarree Yesuus gooftaadha. Garuu Waaqa jedhameen baay'ee hin caafamne. Ati amma Yesuus gooftaadha jettee waaqeffattamoo Yesuus uumaadha jettee waaqeffataa jirta? Gooftotaati jedheen gooftaa koo godhadheen waaqeffachaa jira. Eewwa. Yesuusiin ala waaqni biraa jiraa? Waaqayyo abbaan Waaqayyo dhaabaa. Yesuus. Mariyaam kanuma gaafachuu deemtaa miira keessaa nu baaste. Bar kana inni qaata amanee walii galee inni yooni Yesuus Waaqayyo jedhee nama. Yesuus argamaadha jedhee Laa ustaas tajaajila ergatee nam tokko Koi ustaas haasoftu. tajaajila ergatee ustaas erga akkas ta'e laa erga akkas ta'e ergatan macaafa keessatti fakkeenya biyyoonni baay'een yeroo barsiisan yeroo gorsanis raajiin isaan dubbatanis tokko bal'inatti persentii 99 waa'ee qabeenyaa qofa qulqullina makiinaa si harka seenaa Orman akkanaa keessa seentaa boru Ameerikaa deemtaa boru dammoo biyya akkanaa deemtaa jedhamee xiyyeeffan boru ati jannata seenuu qabda jannata seenuuf kana gochuu qabda jedhamee hin barsiifamu. Atillee tajaajila amma fakkeenya biyyiin tokko osoo qulfii makiinaan qabatta osoo siin jedhee osoo hin hojjetin qabatta. Ani jara namurma bari otoo mootummaan na eeyyamee irratti hambaa bari warri Akkana shawwadii kootu koo akkas taana shawwadii kootu wallaahi shawwadii kootu sin baastu. eessa dhufaa Ustaas shaada qabsiisa shawwadii koo. Shawwadii kootu kaan shawwadee dhufe wallaahi shawwadii koo. Mariam. Wayi. Waa tokko Laa abbaa ilma afur qulqulluu tokko jechuu irraa rabbi tokkicha kee dhutti kootu qa'a. Kootu shawwadii. waa tokko si gaafa. Anna bira siin jenni kan rabbi tokkichaa kootu. Mariam waa tokko si gaafa. Waa tokko si gaafa. Eewa. Gaaficha yoollee exactly akka macaafarra jirutti macaafarraa tariyatis tariyyuun qabu macaafarra isa jiru si gaafadha wanticha ifa bilisaatis akka sodaa malee si deebisutti sodaa malee yoo naa deebiste dhugaa Waaqayyooti ani yaada kee fudhadhe. Waan hin beeku sodaa malee siifan deebisa abshir. Sodaa malee siifan deebisa. Yesuus du'eera moo hin duune? Gaaffiin koo tokko Yesuus du'eera moo hin duune? Gaaffiin koo lammaffaa du'aa ka'eera moo du'aa hin kaane? Kan macaafa keessarratti barree yoo si deebise dammoo Yesuus du'ee du'aa ka'eera jedhee barreera.
Inni dammoo du'ees boolla keessa guyyaa inni turellee si himuu nan danda'a. Guyyaa Garuu sadii dammoo ture. amantaa Islaamaa keessatti Yesuus hin duune. Okay. Eegamma Inni amma macaafa wadhabdee keessatti Maariyaam barreeffamee giiftii kaameeru godha. garuu dammoo Okay. Biliyoon faa duukaa ustaas faa duukaa haasaa ture. Maala wadhabdeen keenya beektaa? Mee yeroo takka iddoo kanatti macaafa keessatti yaada lama jira malee. Abdii Maariyaam duukaa haaseen qaamaa hin dhaqee. Insirreessaaf. Hubannaa macaafa. Anis akka ispoortaan barbaachisu yeroo takka insirreessaaf. Isiin hubannoo sanii dhabuu dandeessi. Anaan na dabbara waan takkasi. Ayyee nagaan bulu. Abdii gosi duukaa haasaan ture. Eshi qoyoon isite ustaaz nan deebisaa fi isa. Ustaaz. La jechuun inni yaadni amma lamaan jiru kun tokko Yesuus badiitti dhufaaru kana kadhatee ture miti ustaaz. Yeroo takka. Akka macaafaatti Yesuus du'ee du'aa ka'ee qofa osoo hin taane akka macaafaatti yaada lama jira. Yaadni tokko Yesuus du'uu kan agarsiisu macaafarra jira. Yaadni dabalataa yookaan ammoo kan lammataa Yesuus akka hin duunetu jira. Macaafa keessa yaada lama jira. Qur'aana keessa ammoo macaafa keessa Yesuus Kiristoos du'uu kan agarsiisuu fi du'uu dhabuusaa kan agarsiisu yaada lama jira macaafa keessa. Du'uusaa kan macaafa abdii ustaasi du'uusaa kan wal absiisu macaafa keessa hin jiru du'aan kaane kan jedhu mormitoota tullee macaafa keessa jira malee. Du'uudhuma isaa kan dhabamsiisu jira macaafa keessa akka inni hin duune kan agarsiisu jira. Kontikestiin macaafa kan kana caga fakkeenyaaf abdii ati amma haasaa turretti afaan amma wanta si yaadeen qabu atis yeroo ati na haaluuf jettu immoo na jibbisiisa. Lammata haasaa akkasii gastii galee akka haasa'u miti. Ijaanuma musliimotuma ijaan arguu na jibbisiisuu fi deemaa jirta yeroo. Jibbuu dandeessa. Sun dhimma keeti. Wanni si galuu qabu laa. Musliima jibbuu dandeessa. Yoo barbaadde abbaa feete jibbuu dandeessa. Garuu dhugaa jibbuu hin dandeessu. Dhugaa irraa baqachuu hin dandeessu. Dhaggeeffatu. Nama dhugaa jibbuun jibbaa abdii. Macaafa keessa yaada lama jira. Nama dhugaa jibbuun jibbaa. Ati immoo dhugaa yeroo faallessitu nasi jibba. Ayyee ragaa na gaafachuutu sirra jiraata malee dhugaa faallessitaa osoo hin taane ragaa na gaafachuutu sirra jiraata. Macaafarra yaada lama jira. Yaadni tokko Yesuus Kiristoos du'uu kan agarsiisu jira. Sun ammoo Lukaas boqonnaa 22, Maatiyoos boqonnaa 27, Yohaannis boqonnaa 18 irraa, Maarqoos ammoo boqonnaa 15 irraa, 14 irraa. Waliigalatti kanneen keessatti Yesuus Kiristoos akka du'u kan ibsu dubbatameetiin jira. Macaafu faallaa sanaatiin macaafumarraa Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 32, boqonnaa 8 lakkoofsa 21, Ibroota boqonnaa 5 lakkoofsa 7 kanneen keessatti ammoo Yesuus Kiristoos akka hin duune agarsiisa. Yaada gaarii hundaa'u yaada bareedaa naaf fidde abdii. Macaafa qulqulluu kana yeroo fudhannu Yesuus akkas jedhe wanti tokko nama sadii fi isaa oliin yoo raagaa ba'ame dubbichi dhugaadha jedhamee fudhatamaa jedha. Macaafa qulqulluu keessaa Yesuus akka hin duune namoonni sadiif isaa ol kan dubbatan naalaadhume. Nama tokko kan Yesuus Kiristoos du'u argee dubbate ati immoo nama tokko sadii hin barbaadu nama tokko qofa kan Yesuus Kiristoos du'u ijaan arge naalaadhu. Akka Yesuus du'e moo? Nama tokko qofa kan ija isaatiin argee ragaa ba'e nama tokko qofa sirraa barbaada. Nama tokko qofa. Akka inni du'e moo? Akka inni du'e nama wajjin ture moo? Nama argee nama du'uu Yesuus Kiristoos arge gaafa isa wajjin jiru nama tokko qofa sirraa barbaada. Nama tokko. Caqasni naalaatti maali ayyuu warra tammalaatti qoyaan ollee nan baasa. Caqasoonni naalaatti garuu maal jedhu? Ikkoo kan caafame siin jechaa jira malee kan arge siin jechaa hin jiru. Kan arge nama tokko barbaadaan. Kan caafame osoo hin taane kan arge gaafachaa jira. Waan argan caafanii Yohaannis ergaasaa keessatti isa argine immoo baksinee caafnaa jedhee. Waan argan hin caafne jarri. Waan argan hin caafne. Nama tokko naa kenni kan arge caafe. Yohaannis bartuu gooftaa Yesuus ture. Yesuus duukaa ture. Tokko nama laa. Wangeela afran keessatti Yesuus du'uun dubbatameeraami. Jara afran keessaa nama tokko qofa naa kenni nama arge. Yohaannis tu caafee Yohaannis wajjin ture. Mee ragaa bakka inni itti argee caafe naa kenni mee ragaa. Yohaannis bartuu Yesuus himi. Yohaannis sumti bartuu Yesuus wangeela keessatti bakka inni itti argee caafee ragaa naa kenni. Walakkaloo jette ijoolleen tiktookii dhufee walakkaloo.
warri YouTube illee jalqabdeetti booda kana. Maal taate ustaas gaaffii biraasii wayyu ture gaaffii raagaa baay'ee qabu Natti gaaffii biraa naa wayyu kanuma barbaada Yesuus- nama tokko nama Yesuus arge. akkasitti warri loltuu dhufanii miila namicha isa duraa kan isa wajjin fannifamees hin cabsan gara Yesuus dhufanii kanaan dura du'uu isaa yommuu argan garuu miila isaa hin cabsine kan miilli cabuu warra ofin obbaafanne jechuudha miila isaa hin cabsine haa ta'u ela argiteetta dursee otoo isaa miila hin cabsin du'uu isaa arganii miila cabsuu dhiisanii jechaadha jarri kun akka inni du'e argaa jiru kanaan du'uu isaa arganii miila isaa hin cabsine loltoonni namadha loltoonni bineensa miti yookiin ergamoota waaqarraa miti Eenyutu nutti maara? Yohaannis eessatti arge? wajjin ture Yesuusii wajjin moo? eeyyee bartuu Yesuus ture Bartuu Yesuus ta'uudhaa miti bartuu Yesuusii miti siin hin jenne. Akka macaafni jedhutti macaafa Maatiyos boqonnaa 26 dhaggeeffadhu keessatti bartoonni dhaggeeffadhu yeroo takka dhaggeeffadhu bartoonni hundi jedha bartoonni hundi boqonnaa 26 lakkoofsa 56 irratti amma garuu caaffanni raajota akka raawwatamu kun hundinuu ta'e jedha. Yemmus bartoonni hundinuu isa dhiisanii baqatanii jedha. Kotte na baasi jedhanii gaafa Yahudanni Yesuusin qabuudhaa dhufu hundi isaanii fiiganii baqatan. Yesuusin itti dhiisanii baqatan jechuun Itti dhiisanii Yesuusin fannifamuuf Yihudonni Yesuusin qabanii fannisne moo? itti dhiisanii baqatu qofa miti qoyka. Qoy. Okay. Isaan keessaa tokko jedha. Isaan keessaa tokko erbee wahii ofirra buufatee jira jedha. Erbee sana qabanii jennaan erbee harkatti gatee qullaa meeshaa isaa hunda raasaa fiigeedha macaafni. Erbee harkatti dhiisee jedha. Fiigicha itti qabsiisee qullaa isaa fiigee baqatee jedha. Isaan bartoonni hundi isaanii tokko otoo nafin biraa baqatanii yeroo Yesuus qabamuudhaa dhufu hundi isaanii baqatanii eessatti arganii barreessan. Yaada gaarii yeroo Yesuus qabame barreessanii yeroo Yesuus qabame warri baqatan Yesuus akkuma qabamee fannifame miti. Isaanumatu warruma baqateetu Baqatammoo baqanne jedha. warruma baqateetu dhaggeeffadhu warruma baqateetu dubbii Yesuus irratti ta'ee maal ammatti gaaffii ifaa bilisa jiru yeroollee itti martee akka nama rakkisuuf gaafattu ati rabbiin illee akka sodaachaa hin jirre natti ifte maaliif jennaan Akka baqatammoo baqanne jarri yooni jarri baqatammoo baqanne bartoonni Yesuus gaaffii si gaafu dhaggeeffadhu fakkeenyaaf hundi isaanii baqatammoo baqanne dursa walii amanaa deemna hundi isaanii baqatammoo baqanne kan isaan baqatan barii loltoota baqatanii wajjin qabanii jarri kan barbaadan Yesuusin jara miti Phexrositti fiigee gurra kuteera bara loltoota keessaa tokko gurra kuteera loltoota Phexros wajjin jiraachuusaa loltoota keessaa tokko gurra kuteera bara waan siin jedhe eeganaa dhiisanii hundi isaanii baqatammoo hin baqan. Inni kun maal taate yerichuma yeroo baqatan sana miti kan fannifame warruma baqatee barreessee siin hin jedhe wanti fannifamuu miti baay'een isaanii baqatammoo hin baqan. Namoonni bitorba jala jirtan esti murtoo mataa keessanii sintu beekaa garuu abdiin bartoonni hundi isaanii lakki dhaggeeffadhu bartoonni kanaa soo kanaa boodaati hin dandeessi. Ani nama akkasii jala baqanaan isa maalii wanniidha yaatti. Annitti warruma baqatee barreesse isaan hin baqachuudha. Baqatammoo hin baqanne deebis kallattiidhaan. Baqatammoo hin baqanne bartoonni hundi isaanii.
kaayyoon waaqayyoo isaan haafannifamaniif miti. Yesuus haafannifamuu fedhaatee baqachuus qabu baqatanii. Gaaffiin deebisnee bar ati gaaffiin hin deebisne baqatammoo hin baqanne dhiisanii. Sitti maan jira kaayyoon waaqayyoo Yesuusiin fannisi. Yesuus akka fannifamudha malee bartoonni akka fannifaman miti Kaayyoo waaqayyoo baqachuus qabu baqataniiru. Baqatanii hundi isaanii baqatammoo hin baqan. Meeqa akka ta'an beekna? Hundumti isaanii jedha macaafni. Hundi isaanii baqatanii jedha. Dhugaadha moo soba? Yeroo namni si biraa du'aaf qabamu ati bira dhaabattaa ree atuma ta'an keeyyu. Kan biraan waa'ee koo dubbachaa hin jirru hundi isaanii tokkotoo biratti naaf hin baqatammoo hin baqan. Ati amma iddoo mateessu kanatti otoo bakakkaa wayii ursee sitti dhufe akkamii fiigdu ammati. Kan amma waa'ee parsenaalii dhiisi amma bartoonni Abdi yeroo tokko fiqe nama na gidduu seenuu fedhu Abdi fiqee maayikii qabadhu fiqee yooni bartoonni Yesuus tokko otoo naaf hin baqatammoo hin baqan. Deebisi. Dhugaa waaqayyoon ijoollee sadii qaba. Ijoollee sadii keessaati mucaa isa jalqabaa isa gaaffii reef gaafachuu jalqabu jira miti gaaffii ijoollee taphattabdu isa durallee nama hubataa nama quraana subate nama macaafa subate waan barsiista. Waa'ee dhuunfaa kiyyaadhi rakkoon qabu. Ani beekaa nama si duukaasaa jira moo? Waan si gaafadha. Bartoonni namatu si duukaasaa jira moo simiti kanaasaa jiru? Dhiisanii baqatammoo hin baqan. Oyi si keessa nama jira moo? Dhiisanii baqatammoo hin baqanne bartoonni Yesuus hundi. Baqatammoo hin baqan. Kaayyoon waaqayyoo ilma isaa Yesuusiin gara biyya lafaatti ergeef Yesuus hafannifamuuf malee bartoonni hafannifamaniif miti. Baqachuu qabu. Dhiisanii baqatammoo hin baqan. Baqachuu qabu otoo ana ta'ee nan baqadha. Qabuuf hin qabanii miti. Baqatammoo hin baqan. Baqachuu qabu otoo ana ta'ee nan baqadha. Anamma waa'ee keessi gaafachaa hin jiru. Bartoonni hundi isa dhiisanii baqatammoo hin baqan. Maariyaam chaaw bakka ani mana kana lammata deebi'ee dhufu isin bakka. Kana deebisuu yoo dandeenye maal gocha dhufta sila? Sila maal gocha dhufta? Karee waan si fideere. Baqatammoo hin baqan. Haasaa kee sirraa fudhachuun isaa bara haasaa hiika qabu akka hiika hin qabaannee fi. Baqatammoo hin baqan. Isaan gaafii na sirreessanii bar. Rifeensa falaxxaa bishaan bulleessita. Namni akkasii immoo hiikan qabu bara. Yesuusiin baqatammoo Yesuusiin dhiisanii baqatammoo hin baqanne bartoonni. Loltoota baqatan Yesuusiin baqatan miti. Yesuusiin dhiisanii hundumti isaanii baqatammoo hin baqan. Loltoota baqatanii. Hayyee Yesuusiin qobaatti dhiisanii baqatammoo hin baqan. Loltoota baqatanii loltoota turraa fudhate. Okay, kanaafuu Yesuusiin dhiisanii baqataniimi? Loltoota baqatanii maalare? Okay, namni tokko illee biratti hafeera Yesuusiin biratti. Maala kuni gooftaa Yesuus. Bakka bira darbi maali ati haasaa bira haasa'e nama guddaa miti. Namni tokko biratti hafeera Yesuusiin biratti. Hin beektu bira hin jirtu gaaficha. Ati deebisi macaafni kee namni biratti hafeera jedhamoo hunduu baqatan jedha. Bira hin jirru gaaficha. Bira hin jirtu taanaan du'uu isaa eessa argite? Bira hin jirtu taanaan atis alachuu isaa eessa argite? An dhalate yoom jedhee maas jammar. Ati bira hin jirtu taanaan rabbi jiraachuu samaatti beerte rabbi jira taanaan. Rabbi bira jirtamu. Waan namaa haasawaa jirra waan rabbiitii miti. Amma waan namaa haasawaa jirra waan ta'eef. Indee waa'ee rabbi maarra fakkeenyaaf gaaffiin si gaafa. Muhammadii waan Muhammad barreessee bira jirtamoo yeroo inni barreesse. Dursa waan si gaafadhe deebisi. Bartoonni hundi dhiisanii baqatammoo hin baqan. Ala kuni warra jala jiran si taajjabu bakka. Namni as jala jiru hundi si taajjabu. Haa taajjaban. Deebisi maa kana deebisuu dadhabdeet. Gadi dhaabdee baqatan maa jechuu dadhabdeet. Dhiisanii hundi isaanii baqatammoo hin baqan. Ergamati barbaaddu kaayyoo galma haasaa kee eessatti akkati yaaddu waan hin beekuuf siin hin jedhu. Kana deebistu malee wanta akkatti taruu hin dandeessu. Akka nama kaanitii miti. Waan kana gadi hin dhiisu waan san bakka hin gahu malee. Deebisi bartoonni baqatammoo hin baqan. Waan qabde gadi dhiisuu dhiisiiti akka mataa gondaayyuu itti citiidhu himaan nagasheenaatiin ani kan namaas Yesuusiin qabadheera. Argite? Eeywa ayyama maayikii qabadhu. Maayikii qabadhu. Dhabuusi nan baanu hundaa'u ani nama akka mataa gondaa waanuma gatii hin qabne firarra akka kiituu kaasuu barbaadu. Bu'uu dandeessi. Bilbilli keessa irra jira. Bu'uu dandeessi. Dhimma keetti sun.
Way dirqamaan si fedha kee dhufte. Ustaaz bar. Fedha kee dhufte bar ayyaa amma dhaggeeffadhu. Fedha kee dhufte malee namni takkas hin finne fedha keetiin dhufte. Amma dhaggeeffadhu. Maatiyos boqonnaa 26 lakkoofsa 56 irratti maal jedha? Bartoonni hundinuu sin garsiisa goya. Sin garsiisa viidiyoo bana yeroo takka. Bakka inni baqataa jiru kana sin garsiisa goya. Wanta na baqataa jira inni. Akkuma bartoonni Yesuus fiiganitti fiigda malee har'a. Akkas jedha. Amma garuu caaffanni raajotaa akka raawwatamaniif kun hundinuu ta'e jedha. Yommus bartoonni hundinuu isa dhiisanii hin baqatan. Argitanii? Hundi isa dhiisanii baqatan. Hayyee namni nama dhiisee baqate eessatti du'uu namaa dhiisuu namaa eessatti argine? Eessaa fidanii barreessan? Isaan hoo dhiisanii baqatanii? Eessatti arganii barreessani? Amma bakki inni baqataa jiru isa kana laa. Argitee yooniin bakki inni baqataa jiru asi. Isaan hoo dhiisanii baqatanii eessatti arganii barreessan? Baqatan kalas orre. Gaaffii tokko si gaafuu abdi. Nan gaafatin tokko iyyuu nan gaafatin. Wanta akka nan gaafatin. Wanta akka nan gaafatin. Gaafa ansi gaafadhu gaafii ansi gaafadha deebisuu hin dandeenye. Akkatti mili kuti. Kuti. Dhiisanii baqatanii bakka tana amanuu dadhabee inni. Maali? Dhiisanii baqatan yoo jedhe reefuu bartoonni argan jedhee eessatti argarree? Dhiisanii baqatan. Yesuus duraan dursee dubbate. Hundi keessan na dhiiftanii guyyaa isin baqattantu dhufuu jira. Ana kophaatti na dhiiftanii hin baqattu Waaqayyo immoo anaa wajjin jira jedhee Yesuus kana dura dubbate. Sayiwa. Baay'ee. Namni du'e namni fakkeenyaaf ani yoo namni tokko duriyyee wahii yoo na qabuudha dhufte hiriyoonni koo na bira jiran yoo na baqatan abdii namni akkana godhe bakka akkanatti ajjeese akkana godhe afuuffaadha jechuun sobaa jira jechuudha. Otoma waan kana imeellee sobaa jira tokko soba jechuun soba callaa sababni isaa maali dhiisee baqatee ka'ee eessatti na arge waan hin ta'e dabalataan otoma dhugaa naa ba'ellee dhugaan nama sanaa fudhatamaa miti maali jennaan gantuudha ka na dhiisee na baqatee ka'ee akkana godhanii gana kabalanii dhiitanii mataatti maarree maranii afuuftuudha jechuu san booda namni eega si dhiisee baqatee booda waa'ee kee dubbatu afuuftuudha. Is soba dhugaan isaa akkamii fudhatama? Akka seera mootummaatti iyyuu akka seera mootummaa biyya lafaatti namni ragaa ba'u nama ijaaf ijatti arge yeroo sana ijaan arge. Namni nama dhiisee baqatu akkamitti ragaan isaa fudhatama? Eegalee bartoonni hundinuu dhiisanii baqata. Eega dhiisanii baqatanii maalitti argarre? Namni si dhiisee si baqate maal waa'ee kee odeessare? Yoo waa'ee kee odeessee jiraatellee sobduudha namni sun. In soba. Eessa si erge? Dabalataan ammoo fakkeenyaaf lubbuu kee sii kennaa jedhe Phexros faan lubbuu keenya sii kenninaa jedhe si wajjin duunaa jedhe. Eega si wajjin duunaa jedhe immoo dhiisee baqate. Namni nama dhiisee baqate maalitti du'uu nama arge. Kanaafuu macaafa keessatti tokko yaadni tokko du'uu Yesuus Kiristoos kan caafame sun abbaan waan sana dubbate qabatamaadhaa miti. In duune kan jedhu irratti nu agarsiisu immoo isa kan du'uusaa isaan hin agarre eessatti argan alaayyuu nagar. Dabalataan ammoo Yesuus Kiristoos Maatiyos Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 32 gubbaatti Yesuus Kiristoos na barbaaduuf jirtu garuu na argachuu hin dandeessanii jedhe. Dubbateetiin jira. Na barbaadu na argitanii jedhe. Kanaafuu lama keessa tokko yoo Yesuus Kiristoos hin du'e yoo ta'e timbiitiin inni dubbate soba ta'a. Yoo Yesuus Kiristoos kan du'e ta'e timbiitii Yesuus dubbate soba dubbii Yesuus soba ta'a jechuudha. Dubbii Yesuus soba taanaan immoo kiristaanummaan hin jirtu yookaan ammoo macaafni kun hin jiru ta'a jechuudha. Yoo dubbii Yesuus dhugaa ta'e immoo Yesuus hin duune bakka nan argitan jedhee waan ta'e. Kanaafuu hin xannisinaa wanni jennuuf isa kan. Maariyaam irraallee wanni fuudhee fi hubannaa macaafaa waan macaafni kaa'u lafan keenya. Yesuus Kiristoos du'e jedha macaafni dhugaadha in jedha in duune kan jedhu immoo jira. Konseptii kana lamaantu macaafa keessa jira. Islaamummaa keessa immoo Yesuus Kiristoos in duune jedha Qur'aanni eeyyee dhugaadha sirrii. Macaafnis garuu yaada lama qaba. Yaada tokko biraa hambiste. Yesuus Kiristoos du'uusaa qofa lafa kaa'a osoo hin taane akka hin duune illee lafa kaa'a. Waan lama jira jechuudha macaafa keessa. Macaafa keessa qooda lamaan kana jira. Kanaaf ammoo ragaan Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 32 8 21 akkasumallee Ibroota boqonnaa 5 lakkoofsa 7 fi dabalataan Maatiyos boqonnaa 26 lakkoofsa 56 amma kana agarsiisu jechuudha. Sigala isa kana walii galatti isa kana bakki inni baqachaa jiru yooniini baqatan yoo jedhe isaanoo baqatanii eessatti argama argee kan jedhutu isa eeggata. Kana baqataa jira. Kana baqataa jira.
eewa waan bartoonni isaa waadaa isaa galanii kaanii waadaa isaan diigan kotta namni waadaa hin eegne akkamitti amanama nama waadaan eegne irraa akkamitti amannee irraa fudhan maal jedha Maarqos boqonnaa 14 lakkoofsa 29 irratti Phexros yommus isaan hundinuu si dhiisanii jedha hundinuu si dhiisanii yoo baqatan iyyuu ani si dhiisee hin baqadhu ittiin jedhe si dhiisee hin baqadhu booda immoo kan fiige iyyuu isaa jechuudha argite si dhiisee hin baqadhu jedhee ka'ee fiigichatti qabsiise mee bakka wayii isin agarsiisa kottaa waan ajaa'ibaa argitu waan ajaa'ibaa argitan wallahi eshi akkas jedha eeywa jarri yommuu hiixatanii Yesuusin qaban la Yahudaan akkuma achi ga'een gara Yesuusitti darbee barsiisaa koo jedhee isa dhungate Yahudaan godhee Yesuusin dhungate qabee jiratti kenna yeroo inni barsiisaa koo jedhee dhungate Yesuusin qabeetti kennu jarri yommuu hiixatanii Yesuusin qaban Yesuusin qab godhanii qabatan eenyu Yahudoonni warri bukkee dhaabatan keessaa immoo tokko billaa isaa luqqifatee garbicha hangafa lubootaa rukute gurra isaa irraa kute Yesuus immoo akka warra saamtuu qabuudhaaf ba'aniitti ana qabuudhaaf billaa fi bokkuudhaan yaatanii jedhe lakkoofsa 49 guyyaa dhufaa darbaa waan ajaa'ibaa argitan bakka kanatti guyyaa dhufaa darbaa isin wajjin wal argaa mana qulqullummaa keessattis barsiisaan ture isin yommus ana hin qabne amma garuu wanti caaffanni qullaa'oon jedhu raawwatamuun in ta'a jedhee jedhe bartoonni hundinuu immoo isa dhiisanii baqatan lubbuu na baas waan ajaa'ibaa argitu amma yeroo sanatti dargaggeessichi tokko akka waan viidiyoo sana argaa jiru natti fakkaata dargaggeessichi tokko wayyaa quncee talbaa tokko duwwaa dhagna isaatti ol batee Yesuus duuka dhaqe laal quncee talbaa qofa dhagna isaatti ol batee bakka meeshaa isaallee waan arge waan uffata xiqqoo wayiitiin dhokfatee Yesuus duuka dhaqe jarri isa qabatan namtichi kajam godhanii qabatan inni immoo jedhan waan ajaa'ibaati inni immoo wayyaa sana harkatti dhiisee qullaa isaa fiigee harkaa ba'ee jedha arguu jirtanii arguu jirtaniimi qullaa isaa waan qabu hunda ana ga'ee fiigicha itti qabee jedha argitanii sadarkaa kanatti fiigichaan baqatan laan amma lubbuu na baasee dhanii fiigichaan harkaa ba'a namni akkanatti qullaa uffata baasee baqate eessatti Yesuus duu argiree xayyo eessatti argan hundi isaanii fiigicha laal miila koo na baase dub jedhaa hundi fiigan tayyib erga akkanatti baqatanii eessatti Yesuus du'uu isaa argan hin fiigan tokko nafne bar hundumti isaanii jedha hundi isaanii baqatan namni si dhiisee baqate eessatti du'uu keef dhiisu kee erga kanaafuu du'uu Yesuus jedhamee wanni macaafa keessatti caafamee waan falsafaatii jechuudha waan ragaa qabatamaa takka hin qabne utuu dhugumatti ragaa qabatamaa ta'e wanni namni fiige namni qullaa ofii uffata isaa dhiisee fiigu akkamitti du'uu nama arga akkamitti indeet akkamitti hundi wal faana battatti jedhanii fiiganii wallahi rakkoodha bara tayyib namoonni akkanatti qullaa fi fiigan kun akkamitti Yesuus du'uu arganiidha uffata ofiiyyuu fudhanne isaan uffata iyyuu dhiisanii itti qabsiisan